Sagalee Waaqayyoo gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo dhageessan abboommi isaa isa ani har'a isin abboomus gaarii gootanii yoo eegdan Waaqayyo gooftaan keessan saba warra kaan hundumaa gararraa isin in oolchaa. Sagalee Waaqayyoo gooftaa keessanii yoo dhageessan eebbi kun hundinuu isiniif hin dhufaa isin hin qaqqabas. Mandara keessatti maasii keessatti hin eebbifamtuu dhalli keessan midhaan maasii keessanii Ormaanni horii qe'ee keessanii jabboonni xobbaallaanis eebbifamoo hin ta'uu guuboon keessanii fi qoda bukoon keessan eebbifamoo hin ta'uu yeroo gad baatan yeroo ol galtanis eebbifamoo hin taatu. Diinonni keessan warri isin irratti ka'an isin duratti rukutamanii akka dhuman Waaqayyo hin godha. Karaa tokko isinitti hin dhufuu karaa torba isin baqatu. Gombisaa keessanitti wanta harki keessan hojjetu hundumaattis Waaqayyo eebba hin erga. Waaqayyo gooftaan keessan biyya isinii kennu keessatti isinin eebbisa. Isin abboommii Waaqayyo gooftaa keessanii yoo eegdan, karaa isaa irras yoo adeemtan, Waaqayyo akkuma isiniif kakatee ture saba isaa isa qulqullaa'aa godhee isinin dhaaba. Yommuu sabni warri kaan hundinuus isin maqaa Waaqayyootiin akka waamamtan in argu. Isin hin sodaatus. Waaqayyo biyya abboota keessaniif kennuudhaaf kakate yeroo isiniif kennu achitti dhala keessan hormaata horii qe'ee keessanii midhaan maasii keessanis isiniif hin baay'isa. Waaqayyo hojii harka keessanii hundumaas eebbisuudhaaf gombisaa badhaadhummaa isaa isa gaarii isa Waaqa irraa isiniif bane yeroo isaatti lafa irratti bokkaa hin roobsa. Isin saba baay'eedhaaf hin liqeessitu. Ofii garuu nama tokko irraa iyyuu hin liqeeffattan. Waaqayyo akka isin mataa taatan godha malee eegee isin hin taasisu. Abboommii Waaqayyo gooftaa keessanii isa ani har'a isin abboomu kana yoo dhageessan gaarii gootanis yoo eegdan irra aantu malee jala hin aantan. Waaqayyoolii biraa duukaa bu'uudhaaf isiniif hojjechuudhaafis dubbii ani har'a isin abboomu kana irra gara mirgaatti yookaas gara bitaatti hin gorinaa. Sagalee Waaqayyoo gooftaa keessanii yoo dhaga'uudhaa baattan immoo abboommii isaa fi seerrata isaa warra ani isin abboome kana hundumaa gaarii gootanii yoo eeguudhaa baattan abaarsi itti fufee jiru kun hundinuus isinitti hin dhufaa isin hin qaqqabas. Sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii yoo dhaga'uudhaa baattan abboommii isaa fi seerrata isaa warra ani har'a isin abboomu kana hundumaas gaarii gootanii yoo eeguudhaa baattan abaarsi itti fufee jiru kun hundinuu isin irratti hin dhufa isin hin qaqqabas. Mandara keessatti hin abaaramtu, maasii keessatti hin abaaramtu, guuboon keessaniif qoda bukoon keessan abaaramaa hin ta'u, dhalli keessan hin abaaramuu, midhaan maasii keessanii jabboonni keessanii fi xobbaallaan keessan in abaaramuu. Yeroo ol galtan in abaaramtu, yeroo gad baatanis in abaaramtu. Isin Waaqayyoon irraanfachuu keessaniin hamaa waan hojjettaniif inni hamma isin daftanii baddanitti abaarsa raafama ifatas wanta harki keessan hojjetu hundumaa irratti in erga. Waaqayyo biyya isin itti galuuf jirtan keessaa hamma xaa'ee isin balleessutti dha'icha isin biraa hin hambisu. Waaqayyo yommus dhukkuba sombaatiin, dhagna gubaadhaan, ilkaan caamsaa jabaadhaan, gognaan, bubbeedhaan, waagiidhaanis isin in rukuta. Isaan kun hamma isin baddanitti isin biraa hin hafan. Waaqni mataa keessan gararraatti sibiila boorrajjii hin ta'a. Laftis isin jalatti sibiila hin ta'a. Waaqayyo bokkaa maasii keessan irratti roobuudhee daaraadhaan awwaaratti in geeddara. Bokkichis amma isin balleessutti Waaqa irraa gad hin bu'a. Waaqayyo akka isin diinota keessan duratti mo'amtan hin godha. Karaa tokko isaanitti hin duultu. Karaa torbaan isin hin baqatu. Mootummoota biyya lafaa irra jiran hundumaafis wanta jibbisiisaa hin taatu. Reeffi keessan allaattota qilleensa keessa balali'anii fi bineensota lafa irra jiraatan hundumaaf nyaata in ta'a. Kan isaan naasisee ari'us tokko illee hin jiru. Itti madaa'uu isa warra Gibxiin madaa dhiiguun cittoodhaan roobiidhaanis Waaqayyo isin in rukuta. Isaanittis fayyuu hin dandeessan. Maraatummaadhaan, jaamummaadhaan, raata'ummaadhaan Waaqayyo isin in rukuta. Akka nama iji isaa jaamee dukkana keessa qaqqabatutti isin guyyaa saafaadhaan in qaqqabattu. Wanti isin gootanis hundinuu isiniif hin qajeelu. Yeroo hundumaa hin cunqurfamtu, hin saamamtu. Namni isin gargaarus hin jiru. Isin durba hin kaadhimmattu. Garuu namni biraa
Isin durba hin kaadhimmattu garuu namni biraa isheetti hin roorrisa. Mana hin ijaarrattu garuu ofii keessanii itti hin galtan. Isin wayinii hin dhaabbattu garuu ija isaa irraa hin cirattan. Qotiyyoon keessan ija keessan duratti hin qalama. Isin garuu foon isaa hin nyaattan. Harreen keessan humnaan isin irraa hin fudhatama. Isiniif hin deebifamu. Bushaayeen keessan diinota keessaniif hin kennamu. Namni isaan oolchus hin jiru. Ijoolleen dhiiraa keessanii fi ijoolleen durbaa keessan saba biraatiif hin kennamu. Iji keessan guyyaa hundumaa isaan ilaaluutti hin dadhaba. Harka keessaniinis waa oolchuu hin dandeessan. Sabni isaan hin beekne midhaan isin maasii keessaa itti dadhabdanii hojjettan hundumaa hin nyaatu. Yeroo hundumaas gad isin hin qabu. Isin hin caccabsus. Wanti ija keessaniin argitan kunis isin hin maraacha. Liixa hamaa isa fayyuu hin dandeenye jilba keessanitti miilla keessanitti faana miilla keessaniitti jalqabee hamma gubbee mataa keessanitti Waaqayyo isinitti hin naqa. Waaqayyo isinii fi mootii isin irratti moosiftan saba isin yookiis abboonni keessan isaan hin beeknetti in kenna. Isin achitti waaqayyoolii mukaa fi dhagaa irraa hojjetamaniif in hojjettu. Saba Waaqayyoo itti isin ergu sana hundumaa gidduutti jibbisiisoo hin taatu. Nama makmaaksaa fi nama kolfaa hin taatu. Maasii keessanitti sanyii danuu hin facaaftu. Garuu hawwaannisi waan isa fixuuf muraasa hin galfattu. Isin wayinii dhaabdanii keessa hin hojjettu. Garuu raammoon waan isa fixuuf isin daadhii wayinii isaa hin dhugdan. Ija isaa irraa hin cirattan. Biyya keessan keessa iddoo hundumaatti muka ejersaa hin qabaatu. Garuu iji isaa dafee waan irraa harca'uuf dhadhaa isaa hin dibattan. Ijoollota dhiiraa fi ijoollota durbaa hin godhattu. Garuu booji'amanii waan isin duraa fudhatamaniif isin biraa hin jiraatan. Mukeetii keessanii fi ija mukeetii keessan hundumaa qorophisii isin irraa hin fudhata. Galaan isin gidduu jiru isin caalaatti isin irratti ol ka'aa in adeema. Isin immoo gadi in adeemtu. Inni isiniif in liqeessaa, isin garuu isaaf hin liqeessitan. Inni mataa in ta'aa, isin garuu eegee hin taatu. Sagalee Waaqayyoo Gooftaa keessanii dhaga'uu waan diddaniif, abboommi isaa fi seerrata isaa isa inni isin abboomme eeguu waan dhiiftaniif, abaarsi kun hundinuu hamma isin baddanitti isin duukaa bu'ee isin hin qaqqaba. Isaan kun isinii fi sanyii keessan irratti milikitaa fi dinqii bara baraa hin yeroo waan hundumaa guutummaatti qabdan Waaqayyo Gooftaa keessaniif gammachuudhaa fi garaa guutuudhaan waan hojjechuu diddaniif, beelaa fi dheebuudhaan, qullaa ta'uudhaan, wanta hundumaa dhabuudhaanis diinota keessan warra Waaqayyo isinitti erguuf hin hojjettu. Inni amma isin balleessutti waanjoo sibiilaa morma keessan irra hin kaa'a. Saba isin afaan isaa hin beekne, saba akka joobiraa balali'u daarii lafaatii Waaqayyo isinitti hin fida. Fuulli saba sanaa nama hin sodaachisa. Jaarsaaf ulfina hin kennu, ijoolleedhaafis hin ha'u. Amma achi isin balleessutti horiiqee keessanii fi midhaan maasii keessanii in nyaataa. Midhaan daadhii wayinii, dhadhaa ejersaa, jabboota xobbaallaas in fixa. Isin in onsas. Mandaroota biyya keessanii hundumaas keessatti isinitti in marsa. Kellaan keessan inni dhedheeraan isin guutummaa biyya lafaa keessanii keessatti amantan sunis hin jiga. Mandaroota biyya Waaqayyo Gooftaan keessan isiniif kenne hundumaa keessatti isinitti in marsa. Yeroo marfamtan sana rakkina diinni keessan isinitti fidu irraan kan ka'e dhala keessan, foon ijoollota dhiiraa keessanii fi ijoollota durbaa keessan warra Waaqayyo Gooftaan keessan isiniif kenne sana in nyaattu. Isin keessaa namni baay'ee garraamiinii fi qanani'aan obboleessa isaa, haadha manaa isaa ishee jaallatu, ijoollota dhiiraa isaa warra hafanii ija hamaadhaan in ilaala. Inni marfamuu isaa isa diinni mandara keessan hundumaatti fide isin rakkisu irraa kan ka'e wanti nyaatamu hundinuu waan duraa dhumeef, foon ijoollee isaa isa nyaachaa jiru sana firoota isaa keessaa nama tokkoof illee kennuu hin jaallatu. Isin keessaa dubartiin baay'een garraamiinii fi qananiitti jiraachuu ishee irraa kan ka'e, faana miilla isheetiin illee lafa ejjechuu hin jaallanne, abbaa manaa ishee isa jaallattu, ilma ishee fi intala ishee ija hamaadhaan in ilaalti. Isheen yeroo diinni mandaroota keessan marsee isin rakkisu sana wanti nyaatan waan hin jirreef
obbaatii isa gadameessa ishee keessaa ba'uu fi ijoollee ishee warra deessu dhoksaatti hin nyaatti. Macaafa kana keessatti kan caafame dubbii seera kanaa hundumaa gaarii gootanii yoo eeguudhaa baattan, maqaa Waaqayyoo Gooftaa isa ulfina qabeessaa fi sodaatamaa yoo sodaachuudhaa baattanis, Waaqayyo dha'icha keessan guddaa hin godhaa, dha'icha ijoollee keessanitti dhufus dha'icha guddaadhaa fi dha'icha isaan irra turuu hin godhaa. Dhukkuba jabaadhaan fi kan dafee hin fayyine itti in erga. Inni dhukkuba biyya Gibxii isa isin sodaattan sana isinitti in erga. Dhukkubichis isin irra hin tura. Waaqayyo dhukkubaa fi dha'icha macaafa seeraa kana keessatti hin caafamin jiran hundumaas isinitti fidee ittiin isin hin balleessa. Sagalee Waaqayyoo Gooftaa keessaniif abboomamuu waan diddaniif. Dur akka urjoota Waaqa keessaa hin baay'attu kan turtan, amma immoo namoonni muraasii duwwaan isin keessatti in hafu. Waaqayyo akkuma wanta gaarii isiniif gochuuf isin baay'isuutti gammade, akkasuma immoo isin oonsuu fi isin balleessuutti in gammada. Biyya isa qabachuuf jirtan sana keessaas in buqqifamtu. Yommus Waaqayyo daarii lafaa gar tokkoo hamma gar kaaniitti saba hundumaa gidduutti isin hin tamsaasa. Achittis waaqayyolii muka irraa fi dhagaa irraa hojjetaman takkaa kan isin abboonni keessanii fi takkaa kan isin abboonni keessanis hin beekne in hojjettu. Saba sana gidduutti boqonnaa tokko illee hin argattan, faanni miilla isaanii illee iddoo boqotuu hin argatu. Waaqayyo achitti yaada sodaataa, agartuu dadhabaa, garaa abdii kutatus isiniif in kenna. Garaan keessanis mamee hin rarra'a. Halkanii fi guyyaa hin sodaattu. Jireenya keessanis kan eegu hin jiru. Isa garaan keessan sodaatuu fi wanta iji keessan argu sanaaf jettanii ganama utuu galgala ta'ee, galgala immoo utuu ganama ta'ee hin jettu. Karaa ani lammaffaa deebitanii hin argitan isiniin jedhe sana irra Waaqayyo deebisee markabaan biyya Gibxiitti isin hin fida. Achitti akka garbichaa fi akka garbittiitti akka bitataniif. Karaa ani lammaffaa deebitanii isin argitan isiniin jedhe sana irra Waaqayyo deebisee markabaan biyya Gibxiitti isin hin fida. Achitti akka garbichaa fi akka garbittiitti akka isin bitatanii fi of hin kennitu. Garuu namni isin bitu tokko illee hin jiru.